basadde gotti balle du'aan maali? du'a nama du'e kana echatti awwaalame golbuma echatti awwaalame golbuma echatti awwaalame golbuma echumatti awwaalame golbuma echatti awwaalame baddagaa tokko bichaan baddagaa beemee basadde gotti. Jechuun ujuba bakka awwaala abboota kee gosa kee akaakilee kiyya abaabilee kiyya mulu amma kana awwaalee jedhee ni maddu kana madeera wannaan immoo eefa kana goote amma immoo awwaala biiftuu arge awwaala biiftuu arge jechuun booloo buqa jechuudha. Booloo buqee kana akaakilee kiyya abaabilee kiyya amma goote abaabileen kiyya sassamatti awwaalamaa olii akaakileen kiyya du'eet boolla isaa buqqisanii akka haadha abbaa biyyatti awwaala. Biiftuu arge jechuudha. Awwaalli buqqee biiftuu arge jechuudha. Ammas immoo akaakayyuun kiyya du'ee jara lamaanuu buqqisanii isa sitti awwaalan nama sadii boollo tokko jecha. Ammas immoo haati tiyya duute abbaa kiyyatti awwaalan ishii buqqisanii biiftuu agarsiisanii. Ammas immoo intalli too duute haadha tiyya abbaa kiyya wal keessa jiranii moo isaan buqqisanii ishii awwaal boolloo tokkosanitti nama sadii jedhe. Amma immoo awwaala jara kanaa buqqifadhee awwaalamuudhaan umuriin kiyyaa waggaa sana waggaa hin maddu 66 guutan jedhe. Amma anaaf buqqaaka ammas nama torban ta'uudha nama torba gana nama torba kana buqqisee gaan jedhu toon dhuguma abbaa biyyaati dhuguma hayyuu biyyaati. Baateen isaa kennan bakki inni jettaa haa dhaabbatu baateen waan inni jedhe malee hin ta'u. Namni jaara amma kanaa qabu muudamaadha. Dhalee fidaa jedhee dhalee fidanii mataana muudanii galgala qopheecha oolaa qopheechanii ani mataa qabee nagasaa naga'uutti qale. Baateen masala qabanii deemanii ture. Jibbisii kennee keessaa asumatti iddoo baatee bakka baatee bakki ati jette haa ta'u waan ati hin jette nama biraa dubbachuu hin dandeessu. Nama biraa gaafannaa namni jaara akkana tokkichuudhaaf kun awwaala takka himataa kun immoo boolla buqqeen tokkicha bichaati matee iyyuu dhabanii hayyuu lamaan liiban kan gadaa muutanaa gaafatanii warra keenya bakkeetti wal awwaalame kun bakka jiru kun gara golboo sanii dhabe jedhe. Innaan tufaa yaa'ii yani immoo tufaa yaa'ii hobarraa jaaraa ga'ee mennaan tokkoon dhaban. Namichi guyyaa muudamee nan muudanii baateen naa kenname har'a biittittiin kananii yaa jira. Abbaa biyya kanaa ta'uudha. Abbaa kana hunda qabu ta'uudha. Beekamee. Kanaaf ada jaaran illee lakkaa'ama. Jaaran nama faccio naai kufan. Jaaran kun amma kan awwaalli buqqa'u ulaagaalee maaltiin yoo maalirra ga'e kana immoo awwaalli buqqa'uun baay'isee foon irraa dhumuudha. Hoggaa sagalitti buqqa'a. Hoggaa sagalitti buqqa'a. Qarsiin jedhu bakka. Hoggaa sagalitti buqqa'ee kanumaa ta'uun kun immoo kanumaa ta'uun kun immoo hoo nama nagaa taate hoo wanjala hojjechuu baate hoo harki keenya taate hoo gadaayii keessa galuu baate hoo leebinata keessa ga'uu baatte biyya teechi hoo kan biyyaan jirtu jaara buqqifachuu hin dandeessu sirrii moti. Taadhaa wanjala hojjete biyya teechi jaara qophata awwaalamuun hin neechaa maqita awwaalamuun hin neecha biyya teechu hoo kanarraa garjalleetti taa'u du'uu qabda. Wanjala waan hojjetuuf jechuudha. Namni biyya taa'u namni jaaraa qabu nama nasinnatii qabutu boolla buqqifata. Biyyuman jira jechuudha. Amma amma idimee kiyya wanjala qabnu gadaa hin qabnu nasaa jirra. Anis walbata awwaalama ijoollee jiraachuu maaliif wanjala qabnu namni wanjala hojjetu biyya taa'u. Kanaan lakkaa'ee kenna. Jaaraa qabaachuun kee ilmi kee nama jeernan biyya hin teecha. Obboleetti gadi adeemin teecha abba sadii hin teechu. Kanaaf jaaraan qabdu kan argatu yookaan qooqa teecha yookaan maddee xadaa teecha jiru jaaraa argachuu hin dandeessu. Amma duri silaa ujuba qaba Oromoon dhiyeenya bataskaanii dhufee bataskaanatti fa'aa waan jedhu qabanii akka bataskaanii dhufee
duraan abdaari fattawwaadha. Nama agana qabu qeerraa fageessa. Dur amma maqeessi mangistiin ajajee achi geechaa jedhanii as galeeni jedhanii maqaa xammaranii asitti awwaalamuu qabu jedhee achitti fuura jaammala duraani nama agana qabu abbaa sodaa meeqaa qeerraa fageechaa